Dhaam sakkiya kana duniyaa biraan nagaa. Duniyaa biraan maasii gennaa warroon jettan immoo viidiyoo tokkoffaa hamma dhumaatitti daawwadha. Dhaamsi kee duniyaan kaleessa Fatiyaan manaa baate jettee sababa Fatiyaa manaa baate isilleen ilmaan isii gattee balbal. Dubartiin wal jalatti ilaaltee waa balleessiti. Akka ebaluu ta'a. Fakkeenyaaf nama tokko yoo namni sun gaarii uffate waan gatii guddaa bite namni sunillee uffata gatii guddaa akka namni sun buletti bulaa jedheetiin namni yaadu duubni fuuldurri isaa kufeetidha jechuudha. Duniyaan kaleessa Fatiyaan ilmaan baharratti gattee baatee bahaa cinqa hargootee Fatiyaan baanan har'allee isiin immoo abbaan manaa isii kun nagaa mana isiitti isii galee gaafa ka'etti ilmaan isarratti gattee baate jechuudha. Kuni beekumsa odoon taane wallaalummaa sammuu keetiiti. Dadhabinni sammuu keetiiti. Abbaan manaa kee kun kaleessa ati gabbaate ilmaan irratti gattee intala isaaf jecha maraattee bakka seentu dhabde sababa obboleessaaf gadi qabde san oduu fidee seensise hoo maal taate. Akkamitti yaanne? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiruu akkam nagaa keessan fayyaa keessan jecha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa warroonni chaanaalii keenya faaraa taatan ammallee laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu nagatina warroonni hin ta'in immoo anaa dhufu isiniin jedhee jira. Warroonni hanga maalitti sabskiraayib, laayik, sheer nu gootanii nu jajjabeessitanii nu bira jiraattan dhugaa hedduu takka isin galateeffadha. Ammallee laayik fi sheer gochuu hin dagatina isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Kanarratti aansuudha wantoonni isin jechuu barbaadu duniyaa irraa dubbachuu barbaada. Duniyaa irraa odoo hin taanetti dubartoonni maaliif wal jalatti ilaaltee uffata irraa ta'ii, hinaafa abbaa manaati irraa ta'ii, dubbii afaan keenyatti irraa ta'ii wantoota kana sababni isiin inaafnuuf nuti maali? Mee amma dhiira laala dhiirri walitti hin inaafu. Garuu dubartoonni walitti inaafan. Dhugumatti walitti inaafan. Inaafan kinoo manaa si baasutti jira. Akka ebaluu godhallee manaa si baasutti jira. Fakkeenyaaf amma duniyaa fudhadhaa kaleessa Fatiyaa manatti gattee ijoollee isii baananiin isilleen har'a manatti gattee abbaa manaa isiitiif ijoollee isii qaqqaxaalee babbareedduu sana gattee ala baate jechuudha. Maal godha fakkeeffachuu? Maal godha akka ebalutti bulaa? Maasii godha akka ebalutti buluun? Bultii teessituu qabee deeman waan ta'e abbaan manaa kee kun odoo intala kaleessa isaa jettee halkanii guyyaa gurzaa dhabdu sana seensisee hoo maal taata? Ana gaggaaffii natti ta'e tokko kana jechuudha. Namni keenya waan tokko otoo itti yaadin godha. Dubbillee otoo itti yaadin dubbata. Maaliif inni suni yaada dhabu akka bakka uumufisi fuulduratti dhufte immoo inni tokko si fuulduratti hin dhufa waan san immoo otoo itti yaadin waan san balleessite jechuudha. Waan si dura jiru san suuta kaaftee otoo siisinitti akkuma si duratti dhufetti yookiin dhiittee bira tartaa yookiin kuufiftaa yookiin irraan tarkaanfii bakka waan sun maal inni jettee hubattee kaaftee kararraa kaaftee bira tarte hedduuti akka bareedan garuu mootuyyuu maaltu fokkataadha. Inni otoo waan san hin hubatiin dubbatteef inni otoo waan san hin hubatiin irraan tarkaanfatteef inni otoo waan san hin dubbatiin dhiittee bira tarteetu rakkinarra sirraan ga'a. Rakkinni inni sirraan ga'u tokkomaa inni hubachuu mataa keetii dhabuu yookiin immoo akka ebaluu tayaa akka ebaluu godhaa haasa ebaluu dubbatti dubbadhaa waan ebaluu uffatte uffadhaa. Waan ebaluu bakka hin jiraamite akkanumatti namni kenna jechuudha. Kun hin barbaachisu abadan jechuudha. Kuni sirraa eegamu. Kuni si illee miti. Kuni teetillee miti. Dubbilleen teetii miti. Hojiilleen keetii miti. Ani dubartii jabduuf jette ofiin dhaadataa turte. Jabummaan kee kaleessaa sun eessa dhaqe? Har'a hoo maalirra jirta? Jabummaan kaleessaa sun eessa jira? Ati har'a ijoollee kee kan isarratti ganna jettee Bahaari fi kun garaagarummaa qabaniyyuu sababni isallee bahaarirra namni kun hamma ijoollee guddisatti xiqqoo an akka ilaalutti nama muuxannoo qabu natti fakkaatu. Garuu otoo abbaa manaa kee manatti nagaan si deebi'ee dhugaa jirtu dubbii dhugaan barsiifuu bareeda. Dhugaa dubbachuun sun siifuu faayidaa guddaadha. Abbaa manaa keetirraa waa baratta jechuudha. Waan inni jedhisa waan inni yaadu sanitti argitee jirta. Fuulduraaf immoo tu qabattee deemta jechuudha. Tokkoffaa hojii isaatirraa balleessite. Lammaffaa mootuyyuu ijoollee irratti gattee bakka mimaaniree faayidaan kee. Kalaas yoo fuudhi jetteen itti fuudha akkuma fateen itti fuutite jechuudha. Dhalaan yaman silaa walii dhiirsa irratti dubartii biraa fuudhu malee dhiirsatti dubartii biraa fuudhu malee maal. Yoo sun kaleessa fayyaalummaa goote ati mootu har'a akkamitti kana godhuu dandeette isiirraayyuu barumsa sii ta'a. Hojii kana dhabee yoo siduu ol deebi'ee taa'e borullee isa gobuudha jechuudha.
kuni sirrii miti. Kuni wanni isin raawwataa jirtan wantoonni ijoolleen yuutuubaroonni yaman raawwataa jiran nama jibbisiisa. Kun dhalaa gatu gatee dhiira jaalatu gateetiin kan jaalanne duukaa deema. Kun immoo tuyyuu abbaa ijoollee shaniiti irratti dhaqee heeru. Kun immoo gatee jedha maali garuu isin uummata akkamii nama jibbisiiftanii bar kun ilmoo daa'ima fudhatee bada. Subhaanallah wallah waan isin hin jennu wallaalle jechuudha. Akkas isin jechuun barbaadatoota kabajamtoota kiyyaa waan tokko otoo itti yaadin hin raawwatinaa, otoo itti yaadin hin godhinaa, otoo itti yaadin bakka akkamitti hin jiraa miti hin balleessin hin jaalatinis namallee bakka namoonni tokko jaalalallee beeka otoo itti yaadin kan jaalatantu jira jechuudha. Gaafa booddee immoo kalas jaalala sun ni kufa karattaadha. Isin galee kanaaf waan hundumaa itti yaadaa godha. Itti yaadatii yaani waan sun hin ta'u akkasitti malee akka namaatitti hin bulin akka keetti buli of ta'e akka mataa keetitti buli malee akka ollaatti hin bulin. Ollaan tokko fakkeenyaaf qabeenya gahaa qaba. Ollaan tokko hiyyeessa jira. Ollaan tokko jiddu galeessa jira. Ollaan tokko kan waan qabne jira. Kama hiyyeessa gadillee hin jira bara isin galee hiyyeessa gadillee ni jira yoo qabeetan ta'e jechuudha. Garuu immoo isin hin beektan. Maaliif akkasitti bakka amma akkana manarraa balleessita yoo inni fuudhee galee boruu abbaan manaa keenya irratti fuudheetti miidiyaa irratti baatee lallabuuf immoo maal jechuudha. Kanaaf nuti homaatti barumsa ta'a kan jedhu barumsi nuu ta'u akka namni godhuun taane akka mataan keenya nu ajajetti jechuudha. Akka mataan kee ajajetti deemi malee akka namni si ajajetti hin deemin. Akka namni si ajajetti gaafa akka namaatitti gaafa deemtee hir'ina guddaatu sirra ga'a. Kufaatii dadhabina guddaatu sirra ga'a. Sababni akka namaatitti bulta waan ta'e akka mataan keessi ajajutti hin bultu waan ta'e. Namni kun miira keessa galee gaafa fuudhe bakka gaafa hin jiraa miti waan tokko jechuudha. Akka namattu ati maal taata gaafsan maaltu sitti dhagama gaafsan akkasitti hubadhu jechuudha. Taphachuu deemta. Kana fakkaata. Dhiifama isinirraa badee jira. Maaliif baddee yoo jettan haalli natti hin tolu. Dhugumatti yeroo hunda viidiyoo hojjechuun bakka akkanumatti natti hin tolle. Alhamdulillah meeqisi tokko asumaan du'aa illee godhaa du'aa illee nullee godha. Maaliif jireen biyyoon ba'aa kun baay'ee ulfaataadha. Haalotni ammatti deemaa jiru, haalotni amma keessa jiru, haalli qilleensa addunyaa kun itti jirtus baay'ee tokko ulfaataadha. Rabbiin immoo waan kana hundumaa rabbiin nu halaafisu. Isin jechuu barbaada. Inshaallah amarraa yeroo hundaa akkasumaan jedhaa tura jechuudha. Yeroo hundaa akkas jedhaa tura. Anallee isumaan du'aa naa godha. Inshaallah rabbi waan hundaa yoo halaafisu. Isinillee rabbiin halaafisu bakka isin jettantti rabbiin isin bira haa jiraatu isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota keenya namni yeroo waan jedhu keessatti onnee qulqulluudhaan garaa qulqulluudhaan waa'ee namaa godhanii qeebalamte jechuudha. Ana nama tokko hin beeku nama san dhaqee koomentii isaa jala nama san iyyuu viidiyoo isaa san dhaqee fedhe waa'ee godhee rabbiin irraa qeebala onnee isaa qulqulluudhaan jechuudha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoon kennarraa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo keenya laayik gochuu sheer gochuun hin dagatina. Akkasuma yaada keessan namoonni yaada qabdan yaada keessan kennachuu hin dagatina. Namoonni seenaa garaagaraa qabdan yoo seenaa qabattan akkanuma barreessitan abdii isinirraa qabna. Akkasuma seenaa muudannoo deebi'ee mootuu jiraamti akkasumatti wanni biyya ambaa keessatti hin dabarsine hin jiru. Isin jechuu barbaada qirsiin hanga gaaleedhaan ta'e hamma viidiyoo biraatti walitti deemnutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.